Jiraachuun kan koo mirkanaa'e jiraachuun kan koo mirkanaa'e sibiiraan nafsiitu ba'eemi seeraachootu naga'eemi seeraachootu naga'eemi yaadni diina koo fashalaa'e jiraachuun kan koo mirkanaa'e jiraachuun kan koo mirkanaa'e ana waaqarraa gadi buute Yesuus eegiyyaa Yesuus eegi du'a lafaa keessaa na fuute Yesuus eegiyyaa Yesuus eegi. Kini bakuna mabatu Yesus egia Yesus egia si wali lechi na manyatu Yesus egia anawa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera jechaa turan Yohaannis Cuuphaan fa'a har'a garuu kan bakka bu'ee jiru anaabsiidha. Wangeela kana hammaan dara lafaatti deemsisne lallabuudhaaf imaanaasaa kan fudhatee jiru kan dirqamni isaa kan irra jiru har'a anaaf sirradha. Yesuusin isatti hin fayyine kana namoota warra kaaniif dhugaa ba'uun dirqamni isaa anaaf isin irra jira. Kana biraa waldaa kiristaanaa irra jira jechuudha. Waldaan kiristaanaa gamoo ijaarame miti. Waldaan kiristaanaa mana viillaa bareedee yookiis immoo keessi isaa miidhagfamee gatii guddaadhaan ijaarame miti. Waldaan kiristaanaa iddoon buufata waaqayyoo laphee keeti. Waldaa gaafa jedhamu dhimmichi dhimma nama dhuunfaatti quba qabu yookiis immoo dhimma waldaa tokkotti quba qabu otoo hin taane yoo ceephaa godhates waldaa kiristaanaa gaafa jedhamu of ceephaata. Yoo jajjabeessuudha ta'es waldaa kiristaanaa wanta jedhamu gaafa maqaa dhooftu of jajjabeessa jechuudha. Waldaan kiristaanaa jechuun yookiis immoo ani yookiis immoo ati har'a waan ittiin jajjabeeffamnu baay'ee qabna. Waan ittiin ceephaamnus baay'ee qabna. Waaqayyo ulfina isaa fudhatu malee yeroon keessa jirru kuni kamiin isaa ta'u kamiin dhugaan isaa ta'u sobaan maqaan Yesuus Kiristoos jedhamtu kun immoo yerootti baay'ee addunyaa kanarratti lallabamaa jiru keessa jira. Maaliif yoo jedhame durabboonni keenya wangeela kana miillaan deemanii gatii kaffalanii fardaan maaliin galaa qabatanii karaa dheeraa deemanii wangeela lallabaa turan. Har'a garuu miidiyaadhaan, televizyiiniidhaan, feesbuukiidhaan, kallattii garaagaraadhaan wangeelli keenya lallabamaa jira. Egaa kun akkuma jirutti ta'e erga dhiyoo kanaa as abbaan isaa kan hin beekamne barsiisaa Yesuus Kiristoos kan hin ta'in barsiisaa abbootaa kan hin ta'in lafanni dhufe kan hin beekamne tokko waldaa kiristaanaa keessatti biqilee kan guddachaa jiru aramaa farra guddina amantootaa kan ta'e aramaa farra guddina keenyaa kan ta'e ilaalchota dogoggoraa tokko waldaa keessa jiran kaasnee wajjin haasofne anarraa kaasee atis ni dhaggeeffachaa jirtu obboleessa obboleettii ko yerootti of ilaallu nuuf ta'a jechuudha. Tokko tajaajila gaafa jedhamu maalidha tajaajilli? Tajaajilli hiika biraan qabu akkuma maqaasaa tajaajiluudha. Gad of deebisanii hojjechuudha, hojjetaa ta'uudha, tajaajilaa ta'uun. Pastor jedhamuun, faarfataa jedhamuun, lallabaa jedhamuun muudama otoo hin taane muudama qofa otoo hin taane gatii nama baasisu qaba. Gadi jechuu danda'u hojjetaa ta'uudha. Har'a garuu qooda kana wantoonni waldaa keessatti tajaajila wanta jedhamu kana balleessaa jiran keessaa inni jalqaba tajaajila kana beekamtii wajjin wal qabsiisuudha. Faarfataa beekamaa, raajii beekamaa, lallabaa beekamaa, barreessaa beekamaa. Beekamaa. What does it mean? Hamma barbaaddi faarfadhu,
beekamaa miti taanaan hin simatamtu. Waaqayyo humna barbaadeen si wajjin haa ta'u, raajii beekamaa miti taanaan jalqaba namni sin simatu. Lallabaa waan lallabu qabu utuu hin taane lallabaa beekamaa. Faarfataa waan faarfatu qabu utuu hin taane faarfataa beekamaa. Raajii waan raaju qabu, raajii afaan Waaqayyoo irraa fuudhee raaju utuu hin taane raajii beekamaa. Beekamaa. Hundumtuu beekamtii barbaachisu. Brother, beekamtii barbaadda taanaani waldaa keessa hin joorin. Ala jira. Biyya lafaa keessatti waan baay'ee gootee beekamuu dandeessa. Beekamtii waldaa keessaa wanti jedhamu anaaf hin galu. Abbaan koos nan barsiise Yesuus Kiristoos. Biyya lafaarra yeroo turetti Yesuus Kiristoos nama 12tu isa wajjin deemaa ture. 12 kana keessaa tokkoyyuu isa gante. Hamma kanaatu dinqii godhu guyyaa gaaf tokko Yesuus Kiristoos Jesus Christ jecha jettu kana fuulduratti aangoo wayii ofiif kenneetu nuuf waamuu argineen beeku. Maqaa guddaan Yesuus Kiristoositti of waamee yeroo jiraate ilma namaa ofiin jedheera. Ilma namaa kanarraan kanaaf Yesuus Kiristoos homaa ofiin jedheen beeku. Bartoonni isa warri irraa baratan barsiisa jedhanii waamaniiru. Ani raajii Yesuusiin jedhama jedheetu yeroon of barsiisu argeen beeku. Hin jirus ani barsiisaa Yesuusiin jedhama jedhees of beeksiseen beeku. Masii ta'uu isaa gaafa dubbateyyuu ogummaadhaan dubbate. Atumtuu jettee kaa'ee mitiire. Itti masii caannaa. Isuma dubbachuu qabuyyuu of tuuleen dubbanne Yesuus gad of deebisuudhaan dadha. Isaarraa naafati taappellaa meeqa waldaa duratti bannee harka keenya bal'isnee innee